yoo dandeettan akka oromootitti yoo dadhabamte akkuma si koofmandootiif akkuma gandaatittu mucayyoo tanaa waa godhaa ni qabdani namni dhabdan wayii hin jirtani haa geemii beellamaatu tabsiiftanii waa godhuufii taatu haa karama kamiinuu taatu isii itti dhiisa haalli isii badduu amalli isii badduu isallee itti dhiisa ijoollee matana laala bakka ijoolleen tun geettuu hin beektan waan boru ijoolleen tun irratti isin gargaartu hin beektan hadda mucaa ijoolleen xixiqqoo nama isin laaltanii harka isiitti tuffattan tun boru bakka wayii geette kan isin goraaf abdattan morkaaf abdattan waa hedduu ta'uu dandeetti ijoolleen tun arfan boru waan itti baatu rabbitu beekaa jechuudha. An kanuma irratti isin irraa bu'aa siifuu tiyya ammallee taanaani qaraayyuu waan dubbattu ni dhoffatta namni gaafa booyu ebelu ni booya jedhan malee imimmaan sun imimmaan akkasi fuula namaa dhiqee gayyaa usuni xurii garaa keessaa kasilaa gisee afaaniin haasayanii jedhani. Safara balleessuuf mandara balleessuuf seenaa namaa balleessu miicee nama keessa baya imimmaan sun anu fi kiyyaa waan beekuuf xurii garaa namaa keessa jiru miicee nama keessaa yaasa imimmaan sun namni gisee boo'ichi ebeluun kun ni bu'aa jedhan ka afaaniin haasayamu inni imimmaaniin fixataa jira jechuudha. Gatii kana ta'eefi ammallee wanni badduun amaanaa rabbii sitti haa taatu jidduu jaarsaa kan keetiif keetitti bajoon qara dhossaa turte icciitiin qara dhossaa turte yoo waa'ee bultii keessaniif kan keetiif ka isaa ta'e malee duraa waan akkanaa ta'eera akkanaan irraan akkana ta'e inni akkanaati kilmaa takka siin jedhan afaanii akkas hin baane kanuma siin jedha yoo dandeettan waan dandeettaniin sappoorti godhaanii dhufa kootta aman isii push godhaa guyyama waa galte bichaa jir jettanii mataa isii gubbatti waliin gahina akka tiisisaa push godhaa fi laayif goolii isii guutaa fi waan dandeettaniin sappoorti godhaan isiniin jedha ani wanni dubbadhu kanuma dhiifama haasallee isinii dheeresse yaada. Wantiin gara biyyaatitti natti fakkaata isa waan isiin jettu hin beeku ani akkasitti ilaalaa. Badhaa siifu dubbadhu waan dubbattu jiraatteetiin jettee dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuu dubbatte ana keessaa dubbatte wallah. Baaliyyoo waan ofiitii waliin dubbachuu barbaada dhiifamanii haasawita waan ofii koo galatoome ulfaadhu. Wanni tokko yeroo tokko sagalee kiyanii dhagahama afurillee na citee jira bar iccitii jaarsa keetii ka jettu habiibti ammaa na uummanni na kassasaa jaarsa namaati jedhi jecha jaarsa keettu sanallee kana booda hin jedhini kana booda inni jaarsa namaati ka ammootu gara dubbiitti ka deebinu yeroo ta'u dhugaadhaa waggaa dheeraadhaaf dhimma kiyya kana dhufkadheetaniin ture sigalee namni tokko waggaa tokko obsaa waggaa lama obsa yookaan ammoo ji'a lama ji'a sadi obsa yoo hagam baay'ate waggaa tokkoof waggaa lama obsa siigalee anammootu isaaf waggaa afurin obse waggaa afuriyyuu xumuruuttan jira eega isaaf obsee jiraadhe siigalee obsee fi namni kun abbaa ilmaan kiyyaati na hamiidhu ilmoo kiyyas na hamiidhu miidhaan ilmoo kiyyaa kun osoo natti mul'attu osoo argu namni bar miidhaa ofii miidhama malee miidhaa ilmoo ofii hin fedhu bar finna kiyya nuura kiyya akkasitti ol qabee sitti agarsiisee garaa kiyya sana argite sana ni beeytaa miti ilmoo kiyya jedhee baran zarii kiyya maratti ba'e bar miidhaa ilmoo kiyyaa sana osoo laalu dhukkuba kiyya osoo laalu dhukkuba ilmoo kiyyaa osoo laalu waamee qaguutuu obsee fi haa ta'u sigalee gaafa inni anaaf ilmoo kiyya badheetti nu darbee hadhaa miti bara 2023 an guyyaadhaaf baatii guyyaa inni daqiiqaa inni sekundi inni itti anaaf ilmaan kiyya darbee meeshaa isaa qabatee baheen beeka sigalee ani yookaan fooloo isaan laqqamachuuf yookaan ammoo ajandaa yookaan ammoo an ganzaba tokko wallahi nama foon ilmoo kiyyaa akkasitti nyaate nattaayi ta'u ani gubadhee hawaasni kiyya madaa kiyya na habee ku cinaacha kootu na cabe nan miidhame hamileen dhabe sagaleen dhabe sagalee naataadhaafin haasaa jira malee ani maqaa amaaniin yookaan maqaa ilmoo kiyyaatiif yoo girishii tokko yookaan ammoo ajandaa wayii barbaadee haasaa jiraadhe marzii nattaayi ta'u warri ammoo cubbuu narra keessan cubbuu mana keessaniin galattan sun isin ilaallata dhugaa jirtu anaaf rabbi na uumee fi isaaf ilmaan kiyya beeka waan ta'eef so obsee fi waggaa 4 guutuu obsee fi qabadhee fi gaafa inni anaaf ilmoo kiyya gatee bahullee gabbee hawaasa kiyyatti niman dhukkuba kiyya
of tajaajila ijoollee kiyya tajaajila ijoollee kiyya bar osoo dubartii tokko taate bar ilmoo itti darbitee bar ilmaan kunillee akkuma keeti jettee itti darbiti bar garuu an ilmoo kiyya itti darbine bar anillee bar akkuma inni hadha badheetti na darbee jireenya biraa eegale san kalee gaafa inni na darbee deebu ilmaan isaa darbeen jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraachuun hin danda'a lakki ilmoo kiyyaa wajjin cabee ilmoo kuasiin gaadhe isaa wajjin cabee isaa wajjin xiqqaadhe mana hidhaa baatii 8 guutuu bar ambar dubartiin inni hadha badheetti na darbe kun bar BBC mararratti sagalee ta'aafii ture bar uffata bar akka addunyaan isaa sagalee taatuuf amaariffaaf oromiffaanaan sagalee ta'aafii ture bar unkaan isaa miti silaa kagandi isaa guutuun bar galata na himatu bar waan biraate miti si galee ka qarshiin takkan harka hin jiraanne bar akkaawuntii kiyya keessaa sumunii ka hin qabne bar si galee halkanii guyyaa sagalee ta'aafiin ture qorri osoo asiin na dhukkubu poolisiin osoo achi afaan natti banu ilmaan kiyya osoo na jalaa darbitu baran seenaa isaa bar guyyaa tokko maqaa isaa xureessee hin beeku bar waan ofii guyyaa tokko baran hammeenya isaa haasa'ee hin beeku bar sababaa maaliitiif akka qabamee mana hidhaa ture bar hawaasni kaayiroo martuu ni beekaa bar hin dubbanne bar irraan dubbachaa ture bar irraan falmachaan ture bar sagalee ta'aafiin ture bar BBC mararratti abbaan warraa kiyyaa na jalaa qabame abbaan ilmoo kiyyaa jedhee sagalee ta'aafii ture bar cinaachatu na cabe bar an cinaacha bar an bar lafee bar gabbayee boru ittiin dalagadhun qabu bar ani fuuti isaan an gubne an miidhaa an kaleessa isaaf ilmoo kiyyaa aarsaa kaffalee hadha jechuudha zeerootti na deebisee hadhaa boru dhufa jedhee bar ani gaafa hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin qabamee biyya gale sun gaafa inni dhufu bar dhokatee dhufee anaaf ilmaan kiyya nu gammachiisuuf jedhee bar meeshaa isaa kilaasii isaa sirreessaafii ture gaafa inni qabamee biyya galu sana eerpoortii keessatti iskerbii tokko ka haadha kiyyaa hin binne zarii isaatii bitee ergeef si galee haadha isaati maallaqa uummaati yaa uffata ittiin bituuf dhabee amaan kiyya jedheen an maallaqa maatii kiyyaa ittiin bituun qabu garuu ati biyya ormaa waggaa dheeraa teessee galte waan ta'eef si galee maatiin kan kee fuula hin taaneen sillaaliniiti jedhee abbaa isaatii uffata birrii ittiin bitu dhabee jechuun uffata isaa keessaa uffata haaraa suufa haaraa jedhee uummaa isaatii ammootu waan silaa barbaachisu si galee bitee fi haadha kan kee gammachiisi abbaa kan kee gammachiisi garuu hin turiniiti yoo hagam turte ji'a tokko caala hin turin jedhee ulaagaalee isaa hunda guute haga inni eerpoortii irraa bu'ee halkanii guyyaa waliin dhaabbadhee cinqamee eessa geesse as geesse jedhee maatii isaatiin biraan gaheen akka inni waan afaan hin beekne akka waan inni daa'ima ta'etti jechuudha filaaworii fi iskiriimii asirraa naa kenna kar tokkoon qonqoo ilmaan kiyyaa cufa kar tokkoon qonqoo isaan cufaa bara. Sigale kun hundi maaliif aarsaa namni ilmoo ofiitii kaffalu ilmaan kiyyaanin kaffala bakka abbaa ilmaan kiyyaa hagam tokko yoo namiidha iyyuu an ilmaan kiyyaa bisa aarsaa kafaluu qaba jedheetiin aarsaa kana hunda kafale garuu inni hadha adaduma jireenyi itti tolaa itti aanjeffatamaa haala mijeeffataa lakkaa inni duraanuu pilaanii baaseeti kan inni asii galu sigale adada haala jijjiirrachaa waan hunda mijeeffataa deemuun kana naan jette ana ofiifuu ka jireenyi an ofii kootiifuu jireenyi mataa na banee jiruun ilmaaniitii fi jiruun kiyyaaf jiruun isaa ka mataa na banee kiraa manaa ilmaanii yaada ka barumsaan yaada qonqoo isaanii yaada qonqoo kiyyan yaada si galee duraan isa baasuudhaafan halkanii guyyaa UN dhaabbadha tokkoon siifu ati kana naan jette akka waan daa'ima ta'eetti siifu ati kana naan jette ati kana naan jette naan jedhee booda macarrashaarratti aniifati gonkumaayyuu walii hin taanu abadan amaanni dhufee jireenya na wajjin hin jiraata jettee hin yaadini gaafa inni naan jedhu wallahi laazim an sobana fakkaate san darbee na duuba makiinaa sana ani osoo isaa wajjin rakkadhu osoo maallaqa akkaawuntii isaa irratti galchuufi na duuba makiinaa sana gurguraa naa erga san darbeetu warra ispoonsaraatiin bilbilee ispoonsar san kaansil godhaati ana gahee kiyya naa kennaa naan jedhe amaan ati sila dhugaadhaan waan kana haasofteenna haasa'ee jira dubbadhee jira barbaadu ani osoo xiyyaarri Ameerikaa irraa dhufee barrii mana kiyyaa kana bira dhaabbate hin deemu naan jedhe kee haafu ilmaan keetiifoo maal yaadda waadaan aniifati ittiin walii gallee biyya galte kanaa mitenna namni waadaa ofii deeggaru hin jiru naan jedhe hasaaba jijjiiree jira yoo aniif ilmaan kee wennaan yoo jiruun sittadhaa'e biyya qabdaa biyya keetti deebii kanaan jedhe
sigale kana hunda yuuso bana fakkaata bakka Franki mana fakkaata sigale hadda ammotu ana cinaachi kiyya gaafa na cabee ilmaanii fi isaaf jecha cabee cinaachi na cabee gaafaani kara hundaanuu abdii kutu bultii biraa jaarrate ambar cinaacha gadinitti mbaye hojjetadhe ilmaan kiyya gurshun qabu bar namni bar saamaana daduma miidiyaa kanarraa taa'ee boobar himmaraate mucattiin naan jedhu bar amma an himmaraanne bar ammaraattu miti bar an jiru ilmaan kiyyaatu namaraachee bar arsaan ilmaan kiyyaa kaffalaa jiru namaraachee kaayyoo ilmaan kiyyaatiif ammaraadhe malee ammaraattu miti hadda haasaan harkaa fashaleessu jedhanii ganaa deemanii guruuppii achiin asin ijaaratanii mucaan isiidhaaf jecha qabamee biyya galee mucaan ijoollee jaallataa sagal ijoollee yoo jaallate maaltu ilmaan isaarraa isa fageessere hatta anuu yoo isa miidhe hajen ilmoon isaa isa miite ani osoo inni namiidhu ilmaan isaati aarsaa kafalaan jiru anuu yoo isa miidhe bar ilmoo isaatiif jecha aarsaa kafaluu qabaa bar ilmaan kun bar maqaa isaatiin yaamamti malee maqaa kiyyaan hin yaamamtu bar saala amaan jedhamti malee saala siifuun jedhamtu bar guyyaa tokko gabbee waan isaa haasa'een beeku waggaa 4 inni ammoo jireenya isaa keessaa waan na baasee kun dhimma ilmaanii waan ta'eef dirqama waan jiru hawaasatti himuu qabu sure 100% an ammoo quraana rabbiitiin kakadha waan boru isinillee arguu teessan meebi yoo lafa jalatti si awwaalee yoo waliin jiraate mal akka inni fuudhe ammoo kun ammataa ilmoo kiyyaa qabee sin kakadhaan rabbiin ilmoo hin kenniniif inshallah kana booda ilmoo maalee argataa miti si jammar ani dhara wayirra kaan jiru wanni ani haasa hundi isaatu dhugaadhaan ganaa lafee na caccabsee cinaacha kiyya na caccabsee cinaacha ilmoo kiyyaa caccabsee